الشمس daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qabne gaafa jirtu qophii gabaabaa irraas qabannee isiniif dhufnee jirra. Akkuma beekamu gala koorsii aayaa kana irratti eegallee jira chapter 2 kana lamsam acquisition kan jedhu hojjennee jirra. More depreciations and how to what cause of depreciations kaju hunda halalu factory saati namoonni channel keenya faaree taatan subscribe godhuudhaan like godhuudhaan warreen jajjabeessaa jirtan ammallee galatoomaa nu jajjabeessitanii jirtan akka waan viidiyoo garagaraa hojjennuuf nu taasistan waan ta'eef galatoomaa isin jechuu barbaanna. Namoonni ammallee akkasuma like godhuudhaan nu jajjabeessaa. Amma meegama qophii dabarfannetti haa deebinu. Okay, depreciations of plant property equipment. Depreciations, what means? Depreciations jechuun tulloomu yookaan hir'ina agarsiisu, hir'ina gatii agarsiisu. Wanti tokko tulloome hir'ina gatii san kan agarsiisu depreciation jennaan jechuudha. Okay, depreciations is in generally the process of allocating to expenses the cost of the plant asset over its useful service life in a rational and systematic manner. Hir'ina gatii yookaan tulloomuun kun adeemsa baasii itti ramannu jechuudha. Baasii itti ramannuun baasii qabeenya tokko umrii isaa irratti hundaa'uudhaan depreciation haalli goonu depreciation goonaa depreciation jedhama jechuudha. Sistema ittiin haala ittiin fayyadamu useful life isaa ilaallee assetii plant assetii tokko cost isaa depreciation ittiin goonu depreciation jennaan jechuudha. Gatii isaa akka duraaniitti irraa itti gabbuufnu jechuudha. Cost allocation enable the company to properly match expenses with revenue in according with the expenses recognition principles. Ramaddii baasii kana keessatti sirnaan akka wal simsiisuuf dandeessa. Baasii waliigalaa, baasii fi galii waliin akkaataa baasiin qajeelfama beekamtii akka kennuuf jechuudha. Ittiin kan wal madaalchisnu jechuudha. Baasii isaatii fi akkasuma galii isaa laallaa jechuudha. Maal akka expense irra goone waan depreciation goone kana walitti hisaabuudhaan galii depreciation ta'ee argamu sun depreciation jennaanii jechuudha. It is important to understand that depreciation is a process of cost allocations. It is not a process of asset valuations. Inni kun hir'ina gatii yookaan depreciation jechuun adeemsa proportion yookaan allocation goonu jechuudha. Adeemsa baasii san allocate goonu itti ramannu jechuudha. Baasii san adeemsa qabeenyaatii miti jechuudha. Inni kun not a process of asset valuations. It is process of cost allocation jechuudha. Depreciation kan ittiin allocate goonu jechuudha. Costii adeemsa costii sanii kan ittiin ramadnu jechuudha. Adeemsa itti ramannu depreciation jennaan jechuudha. Depreciations does not apply to land because it is usefulness and revenue produce ability generally remain intact over time. Thus, land is not a depreciable asset. Hir'ina gatii yookaan dulloomuu irratti lafa irratti hin hojjetu. Sababiin isaa maali? Sababiin isaa lafti gatiin isii gabbu'aa hin deemu. Lafa jechuun appreciably dha malee depreciably miti jechuudha. Appreciate ta'a deemaa jechuudha. Lafti akkuma beekamu hin dulloomu lafuma gatiin isaa immoo yeroo irraa yerootti kan dabalaa deemu jechuudha. Garuu kanneen akka maashiniidhaa, equipment, building wantoota garaagaraa kana fakkeenyaaf makiinaa yookaan konkolaataa yoo fudhanne taate adeemsa yeroo usefulliidhaan osuma fayyadamaa deemnu dulloomuu irra gahaa jechuudha. Erga dulloomee gatiin isaa gatii akka dura bitamee sanitti hin gurguramu jechuudha. Gatii haga usefully fayyadameerraa gad buusaa gatii isaa depreciate goonaa jechuudha. Kanneen akka konkolaataa kun depreciate ta'a jechuudha. But land is
not apply to depreciation. It is appreciable assets. Lafti kan hir'ina agarsiisuu miti jechuudha asirratti. Okay, what's cause of depreciations? Sababoonni akka hir'atu gatiin yookaan akka depreciation ta'u maaltu godha? Wantoota isaan armaan gadii lamaan kan the physical deterioration jechuun qaamaan manca'u. Qabeenyi nuti qabnu sun miidhamuu qaamaan manca'u jechuudha. Qaamaan tuqamee miidhaa qabaachuun sababa ittiin hir'ina agarsiisudha jechuudha. Hir'ina koostiidha jechuudha. Occur from a wear and tear while in use as well as from the actions of weather, exposure to sun, wind, and other climate factors. Adeemsa yeroo keessatti wear and tear kaayuudhaan yookaan ciruudhaan yookaan tarsaasuudhaan gabbuu isaa agarsiisa jechuudha. Wanti tokko yookaan turtee numa taa'eetuma qabeenyi tokko dulloomaa shaagaduudhaan badaa deema. Akkasuma yookaan tarsaasamu ta'es akkasumatti kan badaa deemu jechuudha. Kanarraa kan uumamuun maal ta'a jechuudha? Physical deteriorations ta'a jechuudha. Kan itti fayyadamu akkasumas gochaa haala qilleensaarraa kan ka'e explosureidhaan aduun balleessuudhaan qilleensi haala qilleensaatiin mijaa'uu dhabuudhaan meeshaaleen garii kan qilleensaan baduu jira. Kan aduudhaan maxachuudhaan balleeffamu akkasuma gatii dhabuu jira. Wantoota birootiin kan balleeffaman haala kanaan depreciation ta'uu danda'a jechuudha. Climate factoriidhaanis akkasumatti ni balleeffama jechuudha. Inni biraa obsolescence function depreciations jennaan jechuudha. Inni kun dulloomuudhaan jechuudha. Adeemsa ittiin dulloomu adeemsa ittiin depreciation ta'uudha jechuudha. Inni kun akkam jechuu isaatii it is a process to become out of date before the asset physically wear out. Qabeenyi qaamaan osoo hin dulloomin yeroon isaa yeroo kan darbu wear jechuun akkuma asirra olitti dubbisnetti wear jechuun adeemsa ittiin taa'u osoo hin dulloomin jechuudha. Haala ittiin darbe jechuudha. Haaluma inni taa'ee hojjechuu jiruun kan gatiin ittiin gabbu haalota asii gadii kanaan jechuudha. In today's rapidly advancing technology obsolescence is a more important consideration than physical deteriorations. Har'aan tana amma today's saffisaan teknooloojiin guddachaa jiru keessatti dulloomuun waan baay'eedha. Qaamaan manca'uu caalaa ilaalchisaa jechuudha. Qaamaan caccabuu caalaa taa'uun san ammaan tana miidhaa jira jechuudha. Qabeenyota depreciation wanni godhaa jiru jechuudha. Asirratti wanni jechuu barbaade fakkeenyaaf meeshaa akka teknooloojii baroota 5 dabranii itti fayyadamaa osoo jirru bara kana keessa meeshaan teknooloojii bara sanii caalu yoo kan uumamu ta'e uumamee kan hojiidhaan saffisa kadabareetirra caalu ammaa kun yoo kan uumamu ta'e gatiin kan waggaa 5 dura hojjetamaa ture san gad bu'a. Haareen amma uumame teknooloojiidhaan inni kun ol ka'a jechuudha. Sababa kanaan gatiin wanta tokko depreciation ta'uu danda'a jechuudha. Assets like computer, other electronic equipment, and airplane may become obsolete before they physically deteriorates. Isa kana jechuun qabeenya akka kompiitaraa, meeshaalee elektirooniksii biroo fi akkasuma xiyyaaraati. Fakkeenyaaf laaptooppii Toshiba HP hedduu jira. Jalqaba HP irraa Toshiba irratti osoo fayyadamaa jirtu haala teknooloojiitiin Apple dhufe amma Apple yoo ilaaltu ta'e Toshiba irra dandeettii garaagaraa irratti apply godhamee jira jechuudha. Sababa kanaan kan Toshibaadha amma gatiin isaa depreciate ta'e kan Appleedha gatiin isaa appreciable ta'e
hojjetamaa gurguramaa jiraachuu koostiin isaatiin. Meeshaalee akka xiyyaaraatis xiyyaarama yoo ilaaltan taate booyingiilee garagaraatu jira. Booyingii modernised haala ta'uun kan depreciate ta'aa deemudha jechuudha. Kan modernised ta'e akkasuma koostiin isaa profitable guddatee kan nama agarsiisu ta'a jechuudha. Kan waggaan isaa turaa dhufe immoo depreciation ta'ee kan nu agarsiisu ta'a jechuudha. An asset is absolute when another asset can do the job better or more efficiently. Isa kanarratti qabeenyi tokko dulloomee yeroo qabeenya biraa hojii sana haala gaariin hojjechuu danda'u yookaan caalatti gahumsaan hojjete isa kana caale jennee himuu dandeenya jechuudha. Qabeenyi tokko dulloomee yeroo qabeenya biraa hojii san haala gaariin hojjetuu danda'u ta'e qabeenyi dhufe sun jechuudha yookaan meeshaan yoo caalatti gahumsaan hojjete depreciation hin ta'u jechuudha. Maaliif moderniziin san yoo kan hin caalu ta'e isuma santu ammas appreciable ta'a jechuudha. Okay, the factor in computing depreciations. Qabxiilee hir'ina gatii yookaan dulloomuu irratti shalaggii keessatti argaman jechuudha. Akkamitti akka shalagamu kan factor godhan isaan sadeen kana jechuudha. The three factor affects competitions of depreciations. Shalaggii hir'ina gatii irratti dhiibbaa kan geessan wantoota sadeen asii armaan gadi agarru kanaa jechuudha. The first are costs. Cost jechuun gatiidha. Inni kun is the initial cost incurred on acquiring the asset. Jechuun isaa costiin baasii jalqabaa qabeenya sana argachuuf bahu jechuun baasii jalqabaa yeroo jennu qabeenya sana argachuudhaaf wanni bahu fakkeenyaaf for shipping, for tax and other expenses. Baasii wanta takka meeshaa tokko fiduudhaaf shippingiidhaan yoo kan fidnu ta'e akkasuma taaksii kafaluudhaan yoo kan fidnu ta'e isa kanarratti qabxiilee hir'ina gatii irratti shalaggii agarsiisanii jechuudha. Shalaggii haariya akka itti bitteerraa expense irra baaftee wajjin irratti idachaa profit argachuudhaaf kan ittiin kan taaksii irratti ida'uudhaan kan shippii akkasuma kan other expenses or airplanes wantoota garagaraatti yoo kan fiddu ta'e for transportiidhaafis yeroo kan kafaltu ta'e kan irratti ida'attee meeshaa san ittiin shalagattu tokko kan fact godhu koostiidha. Koostii jalqaba ittiin binnu jechuudha. Cost is measured in accordance with the cost principles of accounting. Costiin yookaan gatiin tokko akkaataa baasiitiin safarama. Akkaataa baasii ittiin baafteen safarama jechuudha. Qajeelfama herreegaa keessatti. Maal akka irra baaftee irratti ida'achaa akka profit sii ta'u. Fakkeenyaaf meeshaa tokko Dubaay irraa gama Itoophiyaatti kan fiddu yoo ta'e Dubaay irraa shippingiidhaan haga Jibuutii kan fiddu ta'a. Jibuutii yeroo kan geessu ta'e kaffaltii taaksii kafaltu jira. Akkasuma kaargoo kafaltu jira. Ammas baaburaan Jibuutii irraa gama dirree dawaatti kan fiddu taaks transportation cost jira. Isa kana walirratti ida'uudhaan akka meeshaan san siif madaaluuf profit argachuudhaaf kan walirra ida'attu. Inni kun isa factor godhu jechuudha. Depreciation keessatti wantoota qabxii ittiin gatii depreciation godhan keessaa inni tokko isa kana. Inni itti aanu useful lives. Useful life is estimate of the expected product life. It is also called service life or of assets. Jireenya hangam faayidaa akka qabu, jireenya hangam akka fayyadu. Inni kunis kan ittiin gatii hir'inaa ittiin shalagamu keessaa jechuudha. Gatii hir'inaa ittiin shalaguudhaaf hagamta akka nama fayyada. Useful life hagamta akka qaba jennee kan depreciate goonu jechuudha. Tilmaama jireenya meeshaa sanii eegamutti umriin tajaajila jedhamuunis ni beekama. Service life jedhamee kan yaamudha jechuudha. Jireenyaaf hangam takka akka hafeef kan estimated godhamee depreciation godhamu jechuudha koostiin isaa.
fakkeenyaaf konkolaataa tokko binnee erga hojjechiifannee erga inkaamii garaagaraa irraa argannee gurguruudhaaf yoo konkolaataan kun haftee waggaa 5 qofa qabu ta'e waggaa 5 qofa fayyadu kan ta'u ta'e haftee haga fayyadamneerraa haga waggaa 5tti haga waggaa 5 haga fayyadamuuf gatii haga waggaa 5 fayyaduutiin depreciation goonaaf jechuudha. Irraa hir'isaa waggaa 5 hagam takka akka fayyadu laallee gad buusnaa jechuudha. It is useful life are it is fact to depreciations. Hagi jireenya meeshaa sanii gatii tokko irratti dhiibbaa depreciationii kan agarsiisu ta'a jechuudha. Akkasuma costiinis kan jalqabu jennee the last salvage value gatii salvage ta'e jechuudha. It is also called scrap or residual value is an estimate of the asset value at the end of its useful life. Gatii salvage jechuun gatii citaa yookaan haftee jedhama jechuudha. Gatii citaa yookaan gatii haftee yoo jennu meeshaa tokko erga fidnee fayyadamnee useful life isaatis dabare hagi inni fayyadu dabare meeshaan san dhumate garuu gurguruudhaaf useful life hin qabu akka gatii salveejitti ilaalame kan gurguramudha jechuudha. Fakkeenyaaf qoraalii irratti yoo ilaalu ta'e meeshaa dhumatee useful life keessaas hin jirre fayyadamuudhaaf useful life hin qabu isa san gatii tilmaamaatiin estimate godhamee kan gurguramu kunis meeshaa san irratti dhiibbaa depreciation agarsiisaa jechuudha. Salvage value san fact kan godhu salvage value irratti dhiibbaa meeshaa san irratti ni agarsiisaa jechuudha. Useful life waan hin qabneef tilmaamaan kan gurguramu ta'a jechuudha. Tilmaama gatii qabeenya sanaa dhuma isaa irratti useful life erga dhumatee kan estimate godhamuu qabu salvage value jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa irratti kan fudhannu ta'e konkolaataa tokko fayyadamnee gatii dhabataa jechuudha. Erga hojjennee meeshaaleen garaagaraa baduudhaan fakkeenyaaf motoriin isaa yoo kan badu ta'e hojii ala kan bahu ta'e useful life alatti yoo kan bahu ta'e gatii hin gurguramu waan ta'eef gatii ittiin hojiirra oolu waan hin qabneef gatii ittiin useful life hin qabne waan ta'eef akkuma agartetti qoraaliidhaaf gurguramuu danda'a jechuudha. Haala kanaanis salvage value kan gad bu'ee agarsiisu ta'a jechuudha. Faaktoriin inni agarsiisu isa kanarrattis ni agarsiisaa jechuudha faaktoriin isaa. Okay, depreciation method hajuu kana torbee yookaan kan dhufu irratti kan ilaallu ta'a. Inni kun gosoota sadiin kana calculation isaati wajjin tokko kan ilaallu ta'a jechuudha. Har'aaf waa'ee depreciation kana gad fageenya akka isiniif galuuf kanneen kana qabannee dhufnee jirra. Dabalataan salvage or depreciations jechuun fakki fixed asset and inventory qaba jechuudha. Garaagarummaa isaati. Depreciation jechuun meeshaa tokko kan waggaa tokko ol ture yookaan fixed asset jedhamu yookaan tangible wanta ta'een depreciation godhama jechuudha. Wantoota qaqqabatamoo ta'an tangible asset jechuun meeshaalee akka konkolaataa haa ta'u wantoota akka meeshaa equipment building wantoonni kanaa kun tangible or fixed asset jennaan jechuudha. Isa kanaan kan fayyadamnu depreciationidha. Ammas fixed assetiin kun jechuudha meeshaan waggaa tokko ol amma tokko ol yookaan waggaa tokko olitti fayyadamtu fixed asset jennee jirra. Fixed asset kan gatiin isaa 2 or 3 less than 2 or 3,000 are not fixed asset. Meeshaa tokko kan gatiin isaa qarshii 2,000 yookaan 3,000 gad ta'e fixed asset hin jennu jechuudha. Example irratti yookaan kan nama ta'es meeshaa tokko kan 2,000 yookaan 3,000 gaditti himamu fixed asset hin jedhamu jechuudha. Inni biraa fixed asset jechuun
It is used in the business to produce income over extended periods. Meeshaa fayyadamuudhaaf galii argamsiisu itti fayyadamuudhaaf meeshaa galii argamsiisu fixed asset jennaan jechuudha. Inventory jechuun ammoo items that are by company for selling. Meeshaa tokko kan kaampaaniidhaan bitamee gurguramuudhaaf dhufu inventory jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko konkolaataa bitee kan gurguru yoo kan ta'u ta'e itti fayyadamaaf hin bitanne jechuudha. Inni bittaa gurgurtaa keessa jira. Konkolaataa kana bibita erga bitee kan gurgurta. Isa kanaan inventory jennaan jechuudha. Fixed assetiin garuu meeshaa tokko erga fayyadamnee kan galii irraa argachuudhaaf meeshaa san biizinasaaf kan fayyadamnu yookaan akkasuma kan gurgurru jechuudha. Nama biizinasa san fayyadamuu deemuuf. Depreciation jennee waamna jechuudha. Okay, recording of depreciations. Depreciation yeroo hangalmeessinu ta'u akka asii gadi kanatti baalaansii isaa hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf laaptooppiin tokko yoo kan bitannu ta'e qabeenyi nuti argannu debt side irratti dhufaa jechuudha. Increase an asset accounts and credit irratti immoo to reduce cash. Kaashii waan baafneef kaashiin keenya ni hir'ata. Yeroo hir'atu credit jalatti barreessina jechuudha. Laaptooppiin kun increase asset account qabeenya nuti qabnu irratti qabeenyi laaptooppii jedhamu nu harka seene waan ta'eef increase nuuf tahaa deemaa jechuudha. Haala kanaan kan barreessinu ta'a jechuudha. Example ittiin recording goone jechuudha. Inni kaanis yoo haala liqiitiin nutti kan dhufu ta'e increasing account payable nurratti ta'a jechuudha. Liqiin nurratti fayyadamuu ta'a. Akkasuma qabeenyi nuti qabnus increase an asset nu ta'a jechuudha. Laaptooppiin nurratti ida'amuu isaa qabeenya nuti qabnu irratti nuuf ida'amu increase an asset account jennaan. Ammoo liqiin nurratti dhufu increase account payable jennaan. Maaliif liqiin waan nu harka jiruuf liqiin nurratti dabalamu increase account payable ta'ee barreeffama jechuudha. Isa kana haala kanaan qabachuu qabna. A business can depreciation long asset for both. Businessman in tokko depreciation wanni godhuu barbaadu yookaan depreciation isaa wanni ilaaluu barbaaduu fi uuma lama qofaaf jechuudha. The first for tax and accounting purpose. Inni dura taaksii irraa xiqqeessuudhaaf. Inni itti aanu accounting purpose. Haala qabeenya isaa haala accountii isaa ilaaluudhaaf madaaluudhaaf kan ittiin depreciation isaan hojjetudha jechuudha. For example, company can take a tax deduction for a cost of asset. Its meaning is reducing taxable income. Galii taaksiif galchu ofirraa xiqqeessuudhaaf meeshaa deduct kana deduction isaa agarsiiftee kan gatiidhaan agarsiisuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf gibira yeroo kan kafallu ta'u meeshaan kee hundi shalagamee percentageidhaan baay'ifamee kan kafalamu ta'a jechuudha. Isa kana ofirraa depreciation godhuudhaaf meeshaa qabeenya nuti qabnu walitti ida'anii deduct kan gatiin isaa gad bu'ees deduction isaa agarsiisaa. Akkasitti it reduce taxable income irraa godhuu dandeenya jechuudha. Income isaa akka nurraa gad bu'uuf kan hojjennu ta'a jechuudha. Okay, amma asirratti shortly ibsi isaa haaluma kanaanii depreciation jechuun kan itti aanu akkuma jennee qabannee isin dhufna. Hammasitti like, share, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.